بكم سنة خيت جرو حواسنا أم بينه ها بكم سنة نجارا جرو همولنه ها أران تناخي أم بيجتراو جبّة إنجرا بيجون ترى كذا كندن تو أم بيجتراو جبّة إنجرا بيجون ترى كذا كندن تو yoo yaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtanii isinii jecha ashama harka fuunee isiniin jenna maal qabateen dhuftee jechuun keessan olamoo guyyaa dheengaddaatiif kana muciyyoo viidiyoo na olii waraabaa turtee agartanii turtanii ani mana eeganaan yaamee mana irraa barbaadde yereen booda manatti galtee na jeequu fi mana kiyya seentee mana kiyya diduu kana kanaa jira ani immoo viidiyoon alatti micoosa manarraa baasee eegasiin baatee boodarra خيفر على قطريه ولاتي يقلفه اجن على فر باز بدلاتي يقلفدي چيديمه سمبود من سرتين دي بنچو من غيتي كناف وانت كان سنجه چوديما مالي بلتم ديرو مال كبتين رفته مالي مالتو مالتي چونك سنولمو دغا ربي اسرتي وانت كاجرا اني بي تونغيغن فنانتان توكو فرتي نمني حالا نتخيز تريفي حالا نترج الرس نبر هنجرو نبيخو سنجرو أنا بيجاب بيجي ما خيس جرتوني بيجتي نجاروي بيجتي يا دراني سكابو بيجانا ردفنو فوقي بتنين قال له يوخاو مكينا بتنين يوخاو فوقي بتنين يوخاو لفا بتنين يوخاو أنت كبتنين قال تكو ونينو قال شيء بيجانا ما سنكيستي ركو غرغراتين هبما تره ركو غرغراتي ميلما تره كناف ميران تنافي بيجتي خيس يوم قال له hojjadde of jijjiiruun ni danda'a jeetii kan biyya kana gale achi booda ammoo akkaan anjee miti akka rabbii jeetawaa taawaan ta'eef naaf ni jaa'u hin dandeenye jechuudha wanti sun hundi badee hanga ammaan tanaa anilleen of jalaa bade kanaaf wanta akkaan isiniin ja'uu dhufeerra wanta akkaan fuula keessa dura mari'achuu dhufe kanaaf mee mucaa keenya tokko obboleessa fayyaallee na bira jirti qaanii kanaaf mee arraan tanaa isaanis kuban qabanii hawaasa isiniifillee mucaa na bira jiru adda tiyyaasa isas yaameetiin arraa akkuma agartan biyyarraa arra deemuuf biyyarraa bahuudhaaf yaadii qaba deemuuf deemachuu maaliif biyyarraa bahuu deemta jechuullee injiinaadha irraa biyya namaa deemnee biyya gartee duraan amma keessa turre sanarra wayyaa akka deemnee dalagannee irraa galla yookaan carraaqadha jedheetiin deemachuu maaliif as keessatti namni na hubatullee hin jiru jechuudha kanaaf mee yaameetiin akkaan deemu kana isatti illee himaa maatii immoo jaa tokko yoo danda'ametti himaa yookaan maatii illee itti himu harma gadda dhuftee deemtanaan jedhanii akka isaan maanii neeran boonyeen fedha waan ta'eef kanas ni jechuu barbaada mee hanga dhuma sagantaa inni faana tura mucaan dhufu jira yaameetiin jira hanga dhuma sagantaa inni faana tura isin jira let's go Sokeenya Muslim Salam jime godok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkapune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu isin jechaa kun akkuma nagartan yeroo dheeraa boodaan tana walitti deebinee jirra. Addaan bannee jirra kun akkuma nagartan arraan tana bultumii nayaamee waan nayaameef hin beeku. Kanumaafuu mee daawwattoota keenya akkuma inni nayaameetti waan nayaameefis hin beeku walumaan barra waan ta'eef waan inni bultumii ettee naqaanyisiin makuma kiyyaa naa na video kan makuma kiyyaa kaduga aganda anke Murad Ali Jamal Bo Murad kuno nayame rantana waan nayame fimbe ko duran video daf nayamu tinjiru aragaru waan nayame fardiren sai nadura tase waan ase walman barra amman be wante isine himuno logoru nadura tille wante anuma fume sarra barra ha dubbatu kanaaf sifi daawwattoonni kiyyaleen surprise ngoro barbaade reefullee tuqee fitin ture daawwattoota xiqqishoo nadura tuite xiqqishoo tuqee fitin kanaaf woyin sitti mu barbaade namatti murra sumatti ni majeeti dandatti illee nimne nam tokkotti illee nimu suma qofatti nimuu barbaade waan kana maal akkaan ta'uu deemu eessa gara maal akkaan hojjechuu deemu jechuudha kanaaf asuma keessatti waajjirri deemtaa biyyi tuni ani amma gaddaan dhufeemi beekan dhufe ji'a shan hin caalu shan yoo caala ja'a shanumaami toora kana yeroo ammoo beeyyeettee teenya tuni keessatti waa malee hin galan namoonni gara biyyaa galuu barbaadan biyya namarraa galtan duraan dursee namoonni gartee biyya namaa keessa qulqullina bari yoo mana hin qabaanne biyya namaa keessa ifitti hin galina
Maaliif waan biraati sun jiin duraan dursee mana bitachuu qaba namni tokko biyya waan biyya irraa beekaayyoon mana bitachuu qaba. Lammaffaa xiqqoo qabeenya qabaachuu qaba. Sanii malee yoo galte harreedhaati. Kanaaf ati duraan dursee wanni godhuu qabdu biyya nama biyya galuudhaaf qabeenya waa xiqqoo godhattee galuu qabdu. Nuti wanni galleef biyya keessa galleetu biyya dalagannaa jedhan akka jennu sunis nuuf mijoone akka kiyyaatti. Okay. Fakkeenyaaf seeraan alaatiin hin deemu. Karaa seeraan alaatiin du'aa jira. Lubbuu namaatiif bahaa. Miidhaa garagaraatiif jira. Kalaasati biyya namni biyya irraa deemu lubbuun namaatu meeqaa du'a. Namni gisee karaa seeraan alaatiin biyya irraa ba'u du'a garagaraatiif jira. Namni lubbuu ofii dhaba. Lubbuu keenyaallee dhabne hadhabees jira. Kanaaf lammaffaa karaa seeraan alaatiin biyya takka dhaquun barbaadanii karaa akkanattiin keessumaan gara Finfinnee deemee paaspoortii baafadhee achi boodaan yoo Rabbi jedhee Itoophiyaadhaan deema. Maaliif Itoophiyaadhaan deemtee diila san guutuu biyya namaa keessaa rakkattee ammallee achittiin deebi'aa gisee jettu akkamiin yaaddan? Akka osoo hin taane biyya sanarraa wayyaatiin jira. Biyya sanarraa wayyaa. Biyyi sanarraa wayyaatis akkuma yaman ta'uu dandeessi. Maaliif yamanis sana dura ja'anii namaatiin dheeyitee biyya bareeddu jettee. Ammallee biyya san ja'anii namaati yoo akka tasaa taatee feetu hayyamallee qabaachuu dandeessaa rakkoon garagaraa soqonnamuu dandeessi. Kanumaafuu gaafa yaman irratti rakkoo meeqa qunnamtee amma alhamdulillah jettee biyyattiin deebi'ee galti booda rakkattus asumatti akka dalagattuun barbaadee garuu immoo ati sumarra dhugaadhaan maal inni deemachuu gahu. Annarraa dhugaadha. Biyya kana keessatti waa lama jira. Wanni si kuffisu dubartiidha. Yeroo duraatiif kan of dannee nuti galle dubartiidha. Maaliif dhugaadha nuti takka dalagaa fakkeenyaaf hojii dubartiin nu dalagaa osoo hin taane dubartiin dalagee nu nyaachisaa osoo hin taane takkaa ni beekama lafa keessatti qarshii dubartiin fedhu dubartiin dalagee na nyaachisaa turre hojjedheetiin of jijjiiraa ture hojjedheetiin biyya namaa san keessaa galee ammallee ani nama hojiiti yaa na bari yaa kana beekuuf yaa kana beekneef an nama hojii jaalatu qofa jireenya kanarraa wanni na akkaan jaalladhu jijjiiruu of jijjiiruu hojjedhee of jijjiiruu. Tanumaafuu Itoophiyaa keessatti jijjiiruu ni dandeessu. Amma haalaan amma keessa jiruun haala anis nama akka nama tokkotti waggaa 7 biyya kanarraa turee dhufetti of jijjiiruun baay'ee akka nama turfaachisa. Tokko wanni na dhorku jiru fakkeenyaaf amma biyya kana keessatti waa hedduudha kan akka lama sadin jedhu. Gartee kanaammoo ani hagga ilmi namaa tattaafatu akka tattaafadhalle. As keessatti yoom tattaafattee amma dhuftee ji'a shanan kana keessa maal akkaan hojjechaa turan beektu. Isarraa akkaan isaan dhaqanii beektu. Sadarkaa kamirraa keessa sadarkaa hin dhaggeellee kan beektu. Hanga nama horachuufillee hanga tattaafatanii beektu. Garuu har'a waa hunda arge. Ijaanis irra gahee waan nama qunnamuu taa'us firraa bare. Kanaaf ji'a shan kanatti akkanatti bu'aan arganne wanta akkan arganne biyya namaa sana amata 8 dheeyite biyya sana immoo biyya sana amata 7 taa'ee amata 7 taa'ee san keessatti guyyaan dura dhaqee waan qunnamee laal biyya achi keessa gaafan dhagu dura amata lama osoo amata takkan dalagatiin kaatee namni dhufne dhumaatiin nama qabaan dhuftee nama qabanii fuudhanii mana hidhaan dhaqanii warra kaan bombiitti darbanii nu fixan wannuti warri hambaa achi keessaa hafee ba'ee mataa kiyyaaf isaan sanarra tokko achi keessaa gaafa baanu fuudhanii magaalaa adan jaamtu nu dhaqan adanirraa gaafa deebinu akkas gaafaan adan dafeetiin waraqaa wayii takka baafadhee magaalaa sanii deebuuf yaalii godhee deebi'ee ji'a shan osoo hin ga'iin wanta irra jiru jechuudha yuutuubii kana eegalee garuu yeroo dhiyoo booda wayitti hin beeku yuutuubii hojjechaa yuutuubii dalagaa bultii isin ijaaree karaa kana jidduu kalaas osoo hin bultii ijaareen dura sabskiraaybii isin geesselee 1700 kana 6,000 dhukee ture hojii itti fufe jechuudha. Achirraa ka'ee hojjechaa of jijjiiraa mana arabaatis dalagaa kalaas biyya namaa keessa dhaqan lafuma dhiqanii beektaa lafa dhiqaa turre kana lafa dhiqaa gaafa dura mana nyaataa hojjechaa ture osoo jedhu baankii keessa gallee hojjechaa ture saayiba kiyya tokko wajjin dalagaa ture yaaddoo sabaa jedhama. Amma isa achitti dhiisee dhufe naaf inni bakka hojii dalagna jechuudha akka gadda galaan biraa deemetti bakka hojii takka hojjenna jechuudha naaf inni. Biyyattiin asii biyyoota lamni Itoophiyaati amma achi jira biyya deebuudhaaf kana yaalii qaba jechuudha. Inni biyya deebi'uu yaalii qaba? Yaalii qaba maaliif beektaa?
namni tokko jedhan ilmi namaa kun addunyaa kanarra sadii jedhan nama sadii gargaarsa fedhuu jira jedhan nama addunyaa kanarra tokko hamuddii qabanii harkisan jedhan tokko hamuddii na qabaa jiru tokko ammoo harka bakka tana na qabaa jiru jedhan tokko haquba kana qofa na qabaa jiru sanii jedhan haquba na qabaa jiru sanis ni qabanii jedhan harka as na qabi jensus qabdee baaftaa jedhan hamuddii na qabu kanaa jedhan rakkoon guddoo kun qaamu guutuu dhiiba na baasa jedhan kana hamuddii kana cuma dhiifnee biraa deemnaa jedhan kun maksarra yoo si yeele nuti arra nama namni muddii nu qabe jiru ni miti nama namni yoo xiqqaate quba nu qabe jiru malee yaaltee quba xiqqishu garuu biyya kana keessa namni quba si qabe sitti sun jiru biyya kana keessatti ni jira garuu akkuma maaliif jee nama fakkeenyaaf hin agarre jiraachuu danda'a hangaan as keessa deemee biiqetti wallahi meeshaa qabdu tana dhugaa siiman muslim wallahi er dhugaa sa'u jira wallahi dhugaa sa'u jira wallahi wabillahi asirraa ba'uu filadhe asirraa maaliif ani wanti jedhu waan biraa jettiif si yaamne kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya ani nama tokkotti isin himne sittiin hime yoo rabbi jee deemuuf hin deema sigaltee yaada mataa keetti yaada kee kana hin qeebalu biyya namarraa yeroo dhufte biyyi dandeetu si jijjiiramuu dandeessi hojiidhaafis rakkachuu dandeessi hanga namaa wal bartee akka biyya namaa turtanitti yaani biyya namaa turtee fi biyya Itoophiyaadhaa wal dhabuu danda'a. Biyya tana as seente boodarra akka biyyaa wal barta namaa wal barta eegas boodarra hojii seente jechuudha. Eeguu hojii seente boodarra hojii kana keessa waan suqun namaa baay'ee jira. Maaliif hojiin tun biyyi tun siif haaraa waan ta'eef eega tattaafattee boodarra mul'ata harkatta akkuma Yamanitti ammaan tana tattaafadheetiin akkanatti mana nyaatarraan mana baankii seenutu kanatti tattaafattee mataa keetiif Itoophiyaa kana keessatti guddachuu dandeenya. Amma Itoophiyaa biyya alaa dhaqee hundinuu achitti biyya kana dhufu hundi as keessa qabeenya mana hunda qabu hundi asuma keessa tujjaareeti malee hundi isaa biyya alaa dhaqee tujjaareeti miti. Yoo rabbiin sii qoode as keessaas nu markatta. Yoo rabbiin sii qooduu baate si geessa rabbiin inshallah. Yoo qoodni hanqee rabbiin itti taasisa. As keessatti tattaafadhu ni jijjiiramtan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Akka ilma eessuma kiyyaatti hawwanni siin juutan. Biyya namaa dheetii ammas rakkoo hin teessan kana durallee hedduu baay'een si rakkachaa ture maatiin deetis rakkachaa turte hedduu takkan biyya namaa tan keessatti akkuma yaadiitti galtu yaada meeqa haroorsaa ture akkamii akka inni galu jechuudha haroora siidhaa ture ni beekta ammallee gaafa ati ol deemtus gaafa seera kadde gaafa ati chigil deemtus narra kadde maaliif ilma eessumaatiif yookaan akka obboleessa keessatti nirra kaddaaf jechuudha abbuma fedhe haa ta'u nama meeqa nama hedduu biraa du'e jechuudha kana nama meeqa biraa dhabame san keessa rabbiin isa jaarraa tolchee lubbuudhaan biyya isatti biyyanii dalatetti rabbiin isa deebise sanumaafuu alhamdulillah jee tattaafatee yoonii fi karaa guddinaa garagalee tattaafatee hojii isaa sanatti oofee bakka yaade ni ga'a absheer yeetiin abdii qaba biyya namaa tana garuu yaada akka yaada keessatti sinqee baluu jirjirtee karaa biyya namaa hin deemin jijjiiramni biyya fi keessa ni jira wanni isin juutan galee maali beeta dhugaadha Usmaan akka taa'uutiin yeroo nama hojiiti sadarkaa sanarra mududhu jireenya kayya keessa rakkaa harka namaa hin eegganne. Harka namaa fi harka namaa ni isin eegganne eeggachuuf illee hin ta'u. Yeroo namni harka namaa eeggatu sanuu harka namaa hin eegganne yeroo ammaan tana hin dandeessaa. Ofiin danda'a amma wanni takkittiin amma asirraa deemuudhaaf amma dhaga'i waan sirrii jette biyyittii teenya waa takkaaf sadarkarra jette beekta biyya teenya keessa jechuun. Ati biyya keessa jiraachuudhaaf jibbiitii miti biyyi tiyya anaaf lafee tiyya. Biyyin tiyya anaaf biyya tiyya namni kiyya anaaf nama tiyya sigalte Oromoo osoo hin taane Itoophiyaan wanni jaabu kun gaafa ilmi namaa kun gurraacha ta'u qofaaf ol kabajaa qabu namti lafuma kaaruma laafaa si yaman jidduu kanatti Itoophiyaa waan jaabu qofaaf sadarkaa walii keenya Itoophiyaa waan jaabu qofaaf walirra dhumuuf yaalii goonee jiru sigalte Itoophiyaa jecha jaabu kanaaf sigalte Tigiree Amaara maal kan jiniin baana beekatu walirra dhumneetiin jedhu bakka namni ajjeesuu kana gubbaan isaanis of ajjeesuuf deeman bakka isaan of ajjeesuu namni itti dhufe nuti ifirraa lubbuu isaanii irraa kan nu dhabde Itoophiyaa jechaamu qofa nuti Oromoo gosa maal jennee wal qoodu kana osoo hin taane sigalte Oromummaan dhiiga kiyya sigalte Islaamummaan diini Islaam amantii tiyya Oromummaan dhiiga kiyya sigalte Itoophiyaan ammoo biyya tiyya Itoophiyaa wanni jaabu sigalte kanaaf biyya tiyya keessa jiraachuun naaf carraadha.
biyyattii dhufuun kiyyalleen anaaf carraa. Nama meeqa rakkatu jira? Nama meeqa rakkachuu jira. Kanaaf lubbuun gallaa jee rakkachaa jira. Namni amma yeroo ammaan tanatti yoo quba qabaatte Yaman irraa ka'anii gara Suudii maal akka taa'aa turtan namoonni baay'een ijoollee xiqqishoo gara Feesbuukiitii fi kana mul'ata qabdu tokko ni beektanii Muraadishaa fa'aa ijoollee ammaan tana Yaman turte. Ijoollee sana amma maaliif itti gabee taa'an jecha kana namoonni baay'een ijoolleen akka waan bashannanaa silkiidhaan viidiyoo waraabdee gadhiisuu jirtan of fakkaataa jiru. No. Ijoolleen sun dhugaan rakkoon cimaan rakkoon ilma namarra hin geenye ragaa jiru. Kan nama karaa san deeme malee karaa nama biraa takkaa rakkoon akkasii nama namni qunnamaa jiru. Mataa kiyyaaf sin jedha. Obboleeyyan kiyya sumaan dhaamsin isin dhaamu Rabbiin bakka itti imalta san nagaan isin haa geessu. Namoota baay'ee isin dura imalaa ture bakka isaan jiranis qubaan qaba. Muraadishaan filataan faan ni biraas saayiba kiyya goddanyaa cimaadha. Nama lafa jalatti sadarkaa yeroo dheeraa waliin turre ijoolleen sana. Maaliif ati immoo namoonni baay'ee qilleensarra waliin hin beeku malee nuti lafa jalatti nama kabajaa walii qabu, nama sadarkaa walii qabu, nama wal kabaju, nama waliin fakkeenyaaf yoo wanti tokko dhufee kabajaa walii dhufee wal dhaggeeffatu. Sigale? Kanaaf ammoo ammaan tana namuu gara dandahuun dandeettii isaatiin qilleensa hawaasa bira mul'atee jira. Isaanis gara mul'atanii qaban nutis gara maaliin jira. Yeroo immoo asirratti waliin qooddachuu illee baanu lafa jala wal beekna. Nibiraas filataa namni xiqqoo ni beektan jeeti yaadu ijoolleen gaagara qilleensa hara biraas ni beektanii. Mucaan sunis ammaan tana bakka isaan jiran amma fakkeenyaaf eessa jiran jee hongaa fi isin dhiyeesse hin beektanii. Kanaaf mee mucaa sanillee du'aa godhaaf rabbi bakka jirurraa haa isin fuula keessanitti isin as baasu isaan nama sooshaal miidiyaadhaas bahu waan ta'eef. Kanaaf biyya san keessa rakkoo akkam akkamii jiraachuu isin jedhe. Egaa biyya rakkoo tana rakkoo du'aaf lubbuudhaaf gaafa Oromoo fi Najanii makiinaadhaan Araboonni wal guuranii dheengadduu barjaa tokko lama osoo hin ga'iin kara magaalaa Sa'aadarraa Yaman Sanaa irraa gara magaalaa Sa'aadarraan gara gaaraa fiigaa turan meeshaalee adda addaa amma nu eeggadhaa yaa Itoophiyaa amma isin finnaa jecha. Maaliif meeshaan hidhatanii akkasitti fiigaa turan waraanni akkasitti ol geessee hidhatanii meeshaan horii akka turan. Garuu wanni sana osoo hin ta'in maaltu beekta? Burkaanni Itoophiyaa dho'e. Burkaanni Itoophiyaa dho'eeti daaraan samiirraa Yaman gubbaatti gad deebite. Yeroo sana maal jee gurbaan tokko Itoophiyaa kana firraa eegaadhaa mootummaa Itoophiyaatu dhufee wanni nu rabee jiran daara. Dhufee warra viidiyoo isa waraabanii jira namoota tokko tokko isaan dubbiseetu waan nuti waan sana hojjennee fi rabbiitu daaraan nurra naqemo. Itoophiyaatu burkaana akka nurra dho'e goo'ee jee Mustafa Almoominiin ol beeti. Yaa Itoophiyaa burkaana kana nurraa qabadhu jedhu. Sigalte? Hattaa hin jee zambii uummanni sun nama keenya biyya sanarratti hojjetu keessaa sigalte? Zambii fixaatii dhumaatii namni keenya jechuun dhumu jiru dhumaatirraa rabbiilleen dallansuu akkasitti asii dhoosee saaruu akka nama gartee asirraa saaruu itti ergetti daaraa itti ergee jechuudha. Sigalte? Muujizaa jechuudha. Wanta namoonni baay'een hin agarree wantoonni akkanaa kun waan uummanni sun biyya keessatti hojjechaa jiran waan uummanni sun biyya san keessa nama fixaa jiran nama keenya saree godhaa jiran nama keenya ajjeesaa jiran nama keenya kudhanii du'e shantamaa du'e sun jiin daaraa godhu jiraniin rabbiilleen itti dallanaa jira. Hattaa nuti arguu dadhabne. Kunis osuma jiruutiin beekan. Kanas gaafa fakkeenyaaf achi keessatti namoota gaafa namoonni dheengadda Israa'el saaruqa darbitee biyya san keessa fixxe san nama intarpuu yoo xiqqaate sa'aatii sadii uummata faranjootaati wajji taa'ee godhe irraa nama tokkoon yeroo viidiyoo sun tokkoon isaanii maxxansan. Viidiyoo fuudhanii fi qaama waa keessa galfatanii itti dhiisan gadi lakkifne. Sigalte dhugaan dubbadde dhugaan irraa dubbadde sanii hawaasa baasuun fedhanii jira. Kanaaf yoomiyyuu taanaan nama wanti gargarii akka dhokatus beekna biyya keessan keessaas galle garuu biyya teenya keessatti hojii takka uummachuun dhugaan ulfaata. Dhugaan jabaata. Dhugaan nama jabaa nama ta'uu nama feesisa. Asitti ammoo utubaa tokko maddii qabaachuun baay'ee gaariidha. Anas irratti wanti hin jiru waan san keessaa hin dabre. Har'a ammoo biyya kanarraa baheetiin of jijjiiraa kan isin jedhe garuu ammoo biyya tiyyarraa baha jedheeti isin dhufne biyya kana keessa kan hin dhufne. Ganaa biyyuma namaatu argaa hin danda'u jeetiin dhufne. Sigalte? Sigalte? Ganaa biyyuma namaatu argaa hin danda'u. Kanaaf gaafa biyya sanarraa si galu biyya namaatiin baha yookaan biyya namaatiin dhiqee jijjiiramu sun taane biyya tiyya galeetiin hojjedhee akka gabra of jijjiira jedhee dhufe. Akka biyya namatti bariisaa sa'a kudha lama kaanee hojjennu yoo biyya teenya hojjennu ni jijjiiramne jedhee dhufe. akkamiin jechuu yaadee biyya namaa sanitti gaafa achi deessee yaaddu sani biyya tiyya irra bu'ee sona galche akka ittiin hojjedhee jijjiiramettee dubbachaa turte. Dubbachaa turte. Akkasumatti hin dhufee hojiis akkasumatti sa'a kudha lama kaa turee ji'a shanan kana osoo guyyaa tokko sa'a kudha lama rafiniin hojjedhuudhaaf yaalii godhe garuu jijjiirama keessa waa hedduu jira chaayilenjii garaagaraa jira adawwii jira budaa jira
Tasa kuffiftu xalafa si dhoytuu jira. Kana hunda obsitee obsaan irra dabruu qabda. Ani kana kan jedheef yookaan biyyarraa ba'uuf osoo hin taane namoota akkana ja'anii of jibbanii biyyarra lammata ba'uudhaaf yaalii godhan. Namoota gana akkana ja'anii rakkoon garaagaraa isaan qunnamtee chaalenjiin garaagaraa biyyarraa ba'uudhaaf yaalii qaban. Namoonni akkasiisan dogongora guddaarra jirtan deebi'a. Kanaafuu deemu jechuudha. Kanaafuu deemu. Dhaamsa hawaasa kiyyaadhaaf. Asii deemu jeetiin amma lubbuun qaaltuun rabbi Yohaanis ijoollaan dhugaan baana. Ani maaliif deemuu barbaanne beektaa? Biyyatti jirra. Wanni biyyatti jedhuufeef maali? Yoo rakkadhees cabees yaa yoo dadhabee ijaaramee ijaarmaan mootummaa keenya waa gaafadhee of jijjiiruudhaan mootummaa fakkeenyaaf nam shaniin kudhaniin magaalaa jirtanirra ijaaramaadha. Deemaa karaa gartee uummata nama gurmeessu fakkeenyaaf uummata carraa hojii uumuu investimentii warra jaamu kana dhaqaatii gaafadha. Mataa kiyyaaf dhaqee gaafachuu deema. Maal akkana qonnamuu fi maal akka ta'u hunda waliin deemna viidiyoo irratti. Bifa viidiyootiin itti dhaqee isin gaafadha. Bifa viidiyootiin xumura. Yoo barbaaddan. Isin galee kanaaf namoonni gartee biyyarraa gara biyya namaa deemuuf yaalii gootan wal gurmeessaa nam kudhan nam shan nam kudha shan paartaa aartii dhaqaatii mootummaa waa gaafadha. Isinummaa waan dalaguu deemtu san hojii jijjiiruudhaaf yaalii godha. Isinillee warri qaamni kun ilaallatu. Warri viidiyoon akkanaa kun ilaallatu. Uummanni gartee fakkeenyaaf mootummaan gubbarra garramadee gartee kabajamtoota warra gartee warra carraa hojii uumuu investimentii kana kantiiboonni magaalaatiif kun kunis kabajamtoota keenya warri biyya harkaa qabdan rabbi isiniif haa laaffisu isinii jechaa wanti isin nu gargaaruu qabdaniin waa hundaanuu ani fakkeenyaaf isin of sin barsiisa nama nan beekneef Muraad Alii Jamaal jedhama yuutuubaraa kanam tokkotti nama viidiyoo wayii waraabee gadhiisu garuu hojiin kiyyaa fi wanti hojjechuu deemuu fi dandeettiin kiyyaa ogummaan kiyyaa waa'ee gara sooshaal miidiyaati. Nama dandeettii sanis qabu nama hojjechuu danda'u. Kanaaf namootaaf jala gurmeessee namaafis hojii uumee ofiifis carraa hojii banachuu kan jedhamu san itti banamuudhaaf maaliif namoonni keenya amma nama tokko kan hin qabadhee jiru nama biyya nabarraa boo'uudhaaf yaalii godheen wallaahi magaalaa Hararirraa qabee deebisa. Viidiyoon kun beekaa isin laalatee cuma finaanse. Magaalaa Hararirraa hin qabee deebisa nama san asuma taa'ee. Yootee as deebise kootu bakka ati deemtu kaameraan kiyya ni jira waan dalagamu san irra gurmooyineetiin si dalaysiisa atis yoota muraasa yookaan waggoota booda milkooftee jirta jedhan namni sun ammoo nama dubartiiti. Garte? Kanaaf wanti kun na aarsee na dubbisiise wanni akka xonnee irraa dubbisaa jiru lammii teenya tarrakkattee biyya namaa keessatti ibiddaan gubattee dhumtee jaan tokko gubattee jaan tokko fayyaa qabdu biyya teenya keessa galtee carraa hojiitiin uummadha jettee osuma deemtuu araada jimaatiin qabamtee araada gargaraatiin qabamtee of jalaa baddu. Boodarra immoo biyyuma tanaa hojjibbitee lammaffaa du'a san filattee jechuun bishaan gad deebitee. Kanaaf akkan filanneef namoonni gartee hawaasatti dhiyeenya qabdan ijoollee sana yoo isaanillee wal gurmeessuu dadhabdan gurmeessinee gara gartee uummata carraa hojii uumuu kana finnee hawaasa kanaaf carraa hojii haa uumnu jechuu barbaada. Anis akka nama tokkotti dandahee yookaan tujjaaree akkuma reefu jechaa ture san waan san hundas dhabus waan san hunda qabaachuu baadhus ofiin qaba. Ati gaafa of qabaatte waan feete keessa dabarta. Gaafa of qabaatte hojjettee of jijjiirta. Gaafa of qabaatte of jijjiirtee maatii kee jijjiirtee miskiinaa fi Itoophiyaa fi Oromiyaa fi Itoophiyaa jijjiirta jechuudha. Dura Oromiyaa jijjiirta Itoophiyaa jijjiirta. Kanaaf sadarkaa sanii deemuu qabna malee akkana lakki anaara namni nan gargaarre namni beekumsa na keessa jiru hawaasni naan beekne beekumsi nagaraa jiru hin mul'anne arraan tana keessa biyya taraa hojibbeetiin jira biyyuma tana keessa jiraachuu hin danda'u biyya Itoophiyaa sharriidha biyya Itoophiyaa mudhii nama kutti biyya Itoophiyaa hafuura nama kutti biyya Itoophiyaa keessa dalagatanii jijjiiramuun hin ta'u jechuun hin jiru hin barbaachisu biyyummaan feete keessatti namni hojjetu ni jijjiiramu. Ameerikaa biyyoota Awurooppaa biyya feete keessa jirtu yoo ati nama dalagu taate ni jijjiiramu. Garuu yoo ati nama dalagane taate Ameerikaa keessa dheeytu sati kashabbu. Ameerikaa keessa dheeytu sati kufaadha. Ani yoo na hubattan naannoo amma bakki itti argamu iddoo bashannanaa naawuu jedhamti magaalaa Ciroo. Ani yuutuubara akka nama tokko yuutuubara garuu ammoo kaameeraa fannifadheetiin akka nama footoo nama kaasu warra gubbaa beektan edaan finfinnee tasan akkasittiin akka nama footoo nama kaasu kaameeraa dhaabadhee achi keessa deddeemee nama footoo kaasa. Maaliif jedhaa beekata waan kana hojjechaa jiru bani viidiyoo yuutuubii kiyya qofa yoo hojjedhee mataa kiyyaaf ni dalagadha jee fakkeenyaaf hojjete jijjiiramuu danda'a. Gartee garuu ammoo wanti kun hawaasaafis barumsa ta'a hawaasnis wanni kanaa kun hojiidha jedhee akka yaaduuf tokko carraa hojii akkaataa itti uummatan nama agarsiisuuf. Namoonni baay'een namni isin argan footoo kaameraamaanii naan jedhan footoo kaasu. Garuu ammoo
kaameraamaanii miti waan fedhamaan jedhu. Kaameraamaanii jecha kaameraamaaniiti gaduu manaan jedhu. Ani tokko waan nama mul'atu qofa waan hawaasni kan yitu qisharraa barate jedhee yaadu qofaan hojjedha lafa jalattis. Yaa kana beekus yaa kana beeknis yaa kana gartees yaa kana arginis. Kanaaf namoonni jettanii hoo biyya tana keessa amata meeqa dhufte kun hojii 5 jirta baatii 5 jirta amata 5 jirta eega biyya namaa sirraa as deebite maal biyya keessa godhatte jedha. Kun ammoo dhuga baan taboo jedhee hamilee cabsaa kunis kee biyyarraa ba'uudhaaf yaalii godha. Waan kanaaf kaniin gartee haasaa ture waan kanaaf hedduu garaana oowwise waan kanaaf hedduu na balchee kanaafin siyaamee sillee rifachiisee dhiifama. Mara kun qophii bareedaa qabdee akka duraanitti raddoon dura eega dhaamsaa kana uummata keenyaaf dhaamsu. Biyya kanaaf taate hedduu galatoomii kun wooma jiru wooma biyya keessa jiru wooma carraa dargaggeessa keenya irra jiru haasee jira galatoomii isinillee akka barnoota isinii ta'u abdiin qabaa biyya keessatti yoo tattaafatan ni jijjiiraman jechuudha yaada isinii gabaase. Isaa kana caalaa dabalee wanni isinii hin jiru anuma qofa akka hojiirra oolchitan abdiin isinirraa qaba daawwattoota keenya gama keenyaan fixadde. Kanaaf nama tokko jira jaartiin isii dhiitti jaartii dhufee jaartii ajjeesuu wal lola jaartii gaafa addabee tokko inni akka haalas riskiin takkaraa jettee yaada achi booda deebi'ee jireenyi itti jijjiirama namni itti jijjiirama. Ati haalas biyya takka irraa biyya takka garuu wanti hundinuu dudda si gala. Kanaaf akka wanti sun dudda si galeetti biyya keetti duddaan galeettee yoo deemtees sumaan rakkataa sumaan miidhamaa sumaan wanni tahaa rabbiin biyya keenya irraa nu baasin rabbiin illee hin baasini karaan irra jiru san rabbiin haafaa sirreessu. Warreen ni gartee as keessatti jechoota yoon diree jiraadde jechootaan isin rifachiisee jiraadde jechootaan isin waraanaa ture dhiifa manaa godhaadha. Viidiyoo mata duree irratti akkuma naasee dubartii miti wanti feetu soshirra naxxate biyya kana keessaa nafaasuu hin ta'an. Abbaan fedheewu biyya tiyya keessatti hojjedhee jijjiiramu qofa. Sadarkaan amma jiru kanarraa yoon hojjedhee fuula dura deeme sadarkaa kamerra kan ga'u isin isaan afaana tura na hordofaa isin jechuu barbaada. Yoo isin dheerannee jiran dhiifama. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu tura. Bye bye.